Yeroo quraana qaree waan kufii dubbatu narri fadhe wallahi qalbii narri fadhe. ሰውየው ጤነኛ አይደለም እንዴ? አንድ በአንድ tokkoon beekaa ayaticha. Qoy tokko jiramas Jaafar kan jedhamu qoy sabaan jedhamu qoy. Jarrilee xiqqoo kunarralee akkas godhanii barsiisan. Jaafar joo qoy awwalee qofan beeka beektaa nama muslima irraachi wanni ta'e Jaafaran jedhamu kunoo immoo isaa dhufenni. Jaafar waan beeku bo Jaafarii miti malee Jaafar baay'een beeku jirani abduu. Hin beeku jechuun miti malee sanuu bara amma dhaggeeffadhu jimmaan keessaa laala amma gaatiraaf sigamuu jechuun uummata gartee amantii islaamaatiin uummata qoosuma seetan hima. Jarri kun lamaanii sabaanidha kan ajaa'iban. Awwalee fi mucaan wanni kun inni Jaafar jedhamu kun. Bakka jarri ba'an beenu yaa faayidaadhuma wanniif ba'anii faayidaadha malee ammas waa beekanii natti fakkaatu. Inzeen inni guddaan sun mufassireen sun inni quraana fassara sun taa'ee sun eessa jira? Mufassireen jabaa. Yaa Rabbi qiyaamaa gee boori fadde boori. Amma ijoollee muslimaa waa inni fassaru sana namni beekee fassara. Anna gahiga. Ustaz inni san islaama ta'uun dhabdu qoradhaa dhugaadhaaf. Ayyeroo inni quraana qaree wanni jedhu qalbiin na rifata akka gurbaan maal ta'e yaa Rabbi sheexaana itti galee boori fadde jiru. Si waan takka dubbatan maashaallah jaakkatu. Amma dhagaye nama shammoo jaati taaniyaan jechuun narri fadhe namni fakkeenyaaf namni muslimaa ta'u quraana rabbii kana qaree kee jiru waan kufrii wanni jedhu garuu amma beeyta rabbiin quraana keessatti waa'ee quraana dubbatee rabbiin maal jedhe yudillu bihi kathiira wa yahdii bihi kathiira jedhe rabbiin quraanaan quraanuma kana qara'ee warra jallatutu jira jedhe hiikaa isa balleesse warra immoo quraana kanaan qajeelutu jira jedhe amma namtichi kun yeroo qara'u sirrumatti qara'a. Beekaa garuu quraana kana qabatee nama amtaatta'u nama gowwoomsuu shawwaduu barbaada. Si galee tafsiirri irra kaa'u bar sirriidhuma garuu beekaa jallisa beektaa waan tokko fakkeenyaaf ta'allamtu sharra laa lisharri walaakin litawaqqii bihi waan jedhamu jira. Sharrii baradheetiin si galee akka sharriin kun irratti hin dalagamneen ittiin ofirraa eegaa jedhe waan hamtuu. Si galee miti kanaaf amma wanni isa kana fakkaata jechuudha. Kanammoo obboleessi keenya wanni sun Inni bara hanqa duraa san seerumaan hiikaa fideet boodata irra waan biraatti galcha. wanni na gochuuf bar maana na toksisu barbaade ka'ee tuquuf hin dide li'annahu wanni quraan ifa galaadha. Quraanni uummata wanni nama tokko hin jiru. Si galee amma jarri kun jechuudha anama fakkeenyaaf kitaaba wangeelaa tiksisiisaa yoon of ija kiyyaalaalee dubbise malee akka Mustafa Faraan Mustafa walitti ragaa dhiyeeffachuu hin danda'an quraana irraa yoo ta'e malee masaaf guddoos irra. Amma jarri kun osoo isaan soqnuu asii wichi osoo yaanu kottee nurraa dhumte Ustaaz Ahmadillee asiin dhufee laayifii godhata kan nuti isa bira deemu jennu. La maali beeyta namni isaan wal falmuu qabu nama gama lamaniin kitaaba hundaa'uu dubbisee jiru. Keessan keessa akkas hin jedhu amma inni hiika tokkitti si gaafata fakkeenya quraanuma qara'ee sirriitti deemee waa tokko qofa wordii tokko keessa akkas hin jenne bakka kanattidha. Hadiisaaf yeroo xiqqoo hadiisaaf quraana irratti himte immoo quraana irratti akkas quraanuma qofa hin ta'uu jedhu amma jarri maani beektaa quraanuma qofa keessatti akkas jedhe hadiisatti akkas hin jenne kan jedhu sitti fidaa turan. Maanni gogaadhuma isaa quraana irraa fudhatanii hiika daayirektii si gaafatan. Amma itummaati wangeela irraa is beekte asirratti akkas hin jedhu masaa guddisii keessaa maal jedhatu jetteeni hin deebisan amma jarri kun quraanuma qofa qabatanii dhufula. Quraanaaf hadiisatti muslima dogoggorsiisuuf dhufu. Amma warra Amaariffaa dubbatu fa'aa warra amma nisisirii dubbatu fa'aa Jalaa bu'aa Ustaaz Hamza. Tokkummaa naasii lafa bu'a. Tokkummaa galee. Hamza tuwati mana keetti waan tokkummaa wallaahi lazim inda faramtan isin gaatiraa moo sigimoodha wanni kun eenyu tokkummaan kun maal tokkummaadha kun kurnaffaadha malee kun boleessu kun biyyi keessa badeera. Namichi ruufee qaraa bar kan ajaa'ibe bar namichi wallaahi maqaan sigimoof gaatiraa nyaatameera wallaahi bagan gaatiraan ta'in bagan sigimoon ta'in obbolee tokkummaa. Ustaz, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Gaatiraa moo sigimoodhaati? Guumar bisa. Guumar. Beekaa jira maqaa. Laa dhiisaa guumaadhu medhaa dhiisaa balaa biraatti na galchuuf deemtu. Laala wallahi lazimati maa ijoolleen Jaafarii fi awwal maa ijoolleen yaatee dhumaati ijoolleen maali mimmiin rakkoon jiru maali?
Maa namichi sama haati quraanatti qareewaa maara bar. Namichi nama sama quraanatti qareewaa maara namichi. Amma mucaan awwaleen sun jechuudha. Awwaleen sun miskiinallee nama wanni garuu maal godhan beektaa? Isa sanatu samma gartee nama aadima fakkaati beekaa quraana jallisaa wanni godhe. Agartanii miti beekaa ana amtaa ta'uu barbaade ammanni Rabbiin quraana keessatti farsoon akka inni gartee bu'aa qabu dubbatee jira. Sa'aatii sagadaa qofa dhugiraati yeroo kan fataa jedhaa jedhee inni jallisuu barbaadee ture. Ammoo quraanni kun jalqabarratti waan dubbatee jira, walakkaatti waan dubbatee jira, xumurarratti waan dubbatee jira. Waa hunda keessaa waan Rabbiin xumurarratti dubbateetu hojiirra oola. Jechuun fakkeenyaaf amma Rabbiin yeroo waan tokko haraama godhu kallattumaan dhaabaa waan kana jedhee Rabbiin ilmoo namaa wanneen godhu. Li'annahu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti yeroo ummata gorsanu maal jedhan حدث الناس بقدر عقولهم جن أكسمون نما وافرتون لكي نما كان إلى راتي نما وافرت كيسادي ما جدا أما نما جري صحابان جل دران هندي ساني فرسون دوغان فرسون أصور بين حرام غورين دران بركة كبدي جغنما كبدي غوتا نما غوتي سيغلمتي رزقي كبدي جچول غرو ربين غافو وان كان حرام غدو وان بركة جل مكلي رامل كربين حمزان سيد الشهداء kan jedhame sayyidu shuhada jechuun waannaa warra karaa rabbi irratti du'e maata ofii baxnihi khamrun jedhan haala garaa isaa keessa farsoon jiruun hamzaan gaafa guyyaa loloo huddu'e maaliif gaafa sana farsoon haraam hin taane rabbii waan jiru hundaa'u hidatiidhaan jiru suutaan haraama godhaa deema beeyta jalqaba irratti rabbii waa'ee farsoo yeroo dubbatu jechuudha wamin thamaraati nakhiili wal a'naabi jedhee dubbate jechuun isin qananii ansin irratti oole wayniidhaa fi tamira kana kanarraa waan dhugaatii godhattanii jedhee rabbiin dubbate halaalan jenne haraaman jenne itti aansee rabbiin maal jedhe yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa jedhe haala dhugdanii machooftanii sagadatti hin dhihaatinaa jechuun maali namni tokko sa'aatii sagaduu ka'e dhuguun qabu le'annoo salaata waliin dhaha waan ta'eef irraa fagaadhaa jedhe asirratti sa'aatii sagaduu kaan qofa malee yeroo kan rakkoon qabu jechuudha ayaan kun kan kennu kanaafuu ammas rabbiin hin dhowwine jedhanii dhuguu eegalan ammas rabbiin sahaabonni kun jechuudha gaafii heddummeessan yaa ergamaa rabbii farsoon kun halaala moo haraam jennaan rabbiin ayaa buusee yas'aluunaka anil khamri wal maysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaafi'u linnaasi wa ismuhumaa akbaru min naf'ihimaa waan farsoo irraa si gaafatanii ammas waan qumaara irraa si gaafatanii faayidaallee qaba miidhaallee qaba ammoo miidhaa isaatii faayidaa isaa wal cinaa qabdanii yoo ilaaltan miidhaan isaa irra caala bu'aa isaa caala jedhee rabbiin dubbate gaafa kana rabbiin akkasiin baatanii gaaffii kun ka'ee dure muustaaz akkasiin baatanii amma utuun sagadiin dura haala machitiin sagaduu hin ta'u jedhanii gaaffii kakaasan yadan garuu dhugaatiin kun machaa'uun hin ta'a akka jedhu gaaffii kun dhiyaate ture akkasiin baatanii amma machooftaniin salaatinaa garuu immoo dhugaa machaa'uun immoo hin danda'amaa jettan dhaawwa yaa'uu kan jedhamtu bayi achi kaatee suuraa baqaraa aayaa 219 irratti qalalaa inni danda'ama sun bar inni danda'ama sitti maan jira bar amma rabbiin jalqaba irratti waan namni irraa farsoo godhatu dubbate lammaffaa irratti haala sagaduu kaataniin farsoo hin dhugunaa jechuu dubbate yeroo kaan dhugaa jechuudha rakkoon qabu jennaan ammas rabbiin sahaabonni gaamma hin galleef wanni kun waan suusii isaa haraaraa isaa waan qabanuuf tokkichaan dhiisuun itti ulfaate ammas gaafii si gaafataniiti waa'ee farsoof waa'ee kumaaraarraa si galee faayidaallee qaba miidhaallee qaba ammoo faayidaan isaatii fi bu'aan isaa wal cinaa qabdanii yoo ilaaltanii miidhaa isaatu caalaa jennaan warri malli galeef dhiisan warri kaan ammoo itti fufan jennaan rabbiin dhumarratti aayata afuraffaa buusee awaa jedhe gaa farsoonis qumaarris taaboonnis si galee dalagaa sheexanaati irraa fagaadhaa hin dhaabbattan moo hin dhaabbattan jedhee rabbiin aayaa buusuudhaan sahaabonni intahina dhaabbanne kanas amma booda karaa farsoon baanu jedhan toobatan jechuudha. Warri mana keessaallee farsoo qabu deemanii dhangalaasan jedhan laga keessatti achirraa kaasee shakkiidhuma tokkoon qabu akka farsoon haraama ta'e jechuudha. Isa kana amma jarri sun inni amma obboleessi keenya sun eenyu goobanaan sun maal jedhaa namni tokko farsoo dhuguu hin danda'a. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإذا لك وميت لك وجد يجرا الله كذا كجرا يجرا آيان لكم كان دربوا يجرا كولا كابو يجرا كان أمرت بوئه دم ميت يجرا كان نمتي كراني أمة ولا لا قرآن بيك نكفر سيسن جتول سني كلامتي كان عفوا من دنوا هي أمانتي سبرون درك أو متى ساتي جتول قوسون انتو أمانتي لا أمانتين قوسون انتو السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام Arabticha tokko waa wal harkatti qabne
sagada jilbarrattan qaqqabadhe sagada dhufee jechuudha booda jara arramatanii dhumaree fi jilbarrattan sagada qaqqabadhe rakaadhuma jalqabaa jechuudha. Yeroo sagada xumuree ka'u waanan jilbarratti qaqqabadhe rakaa tokkoon sana ittan guuttadhe. Inni immoo jilbarratti nu qaqqabattee akkamitti guuttatte wal qabne asitti. Anis waa kanan qaraane amma kana. Naaman si qalbii goona naaman siifne. Inna sana waluma harkatti qabne innis sheeka wayitan dawwala jedhee wal karakkaraadhaan dhiisee dhuman biraa deeme. Itti guuttachuun gosuun an jilbarrattan qaqqabe waan ta'eef. Rakaa hafe sana itti guuttachuun qabamoo wajjumaan hin salaamata ba'uu qaba ture. Okay. Ati sa'aatii fakkeenyaaf deemtee jira itti hidhattee sagaddu sana imaamni jilbarraa ol jedhee jira moo akkasumatti hin jenne jilbuma irratti qaqqabe imaamuma sana. Kalas qaqqabannaan rakaa guutuu sagada guutuu sagaddee jirta. Viidiyoo isheen waartu kun kana dura argee ture jilbarratti yoo qaqqabattan itti guutaa waan jedhu wayii sirriitti hin qalbeeffanne waan akka naannoo hordofaa sheekota na jalaa turte malee yoonas maraannes ishii sana inni qalbii keessa na jirti ana gaani xiqqoo inni gaamba baranne waan ta'eef. Amma maaltu jira beektaa? Salaata keessatti rukunii salaataa 14 rukunii salaataa 14 kana keessaa inni tokko inni jalqabaa maali takbiratul ihraam. Takbiratul ihraam jechuun maali? Isa jalqabaa kana Allahu akbar jettee dhaabbattee kaate Allahu akbar yeroo lama itti takbiraa. Tokkoffaa takbiratul ihraam jechuun isa jalqaba salaata ittiin eegaltu Allahu akbar jettee kaate salaata jalqabdee mutti seenteetta. Allahu akbar takbiratul intiqaal kan dhaabbiirra gama galtee jilbaatti hin deemtu. Malee tokkichuma Allahu akbar jettee gadi jechuun qabdu. Yeroo dhuftee gama jamaa qabatu jechuudha. Jalqabatti dhaabbattee Allahu akbar jettee hidhatta. Erga jettee kaate immoo imaamni rukuu irra jira miti. Ati deemtee jilbarratti qabdu jechuudha Allahu akbar jettee. Kana goota. Hallu fedhuma arramadheen akkuma arramadheen jilbarratti itti qaqqabadheenis jilba koo qabadhe achitti. Arramadheenuma. Wanni gootaati inshallah rabbi khayra godhu. Sunillee ni dhaama jeeni garuu takbiratul ihraamiin waa hunda durus. Dhaabbattee akka dhaabbattee kaateen takbiratul ihraam jettee kaate itti aansee takbiratul intiqaal jedhama. Takbiratul intiqaal jechuun kan ceetu jechuudha fakkeenyaa fi dhaabbiirra gama jilbaatti ceetu. Sigalee miti? Faatiyaa rakkoo qabu gaafa kana faatiyaa kan jedhu kuni faatiyaan gaafa rakkoo hin qabu. Gaafa imaama jilbarratti qaqqabatte jechuudha. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب نمني فاتحة هنقرأ سجدة هنقبو سجني سهنجرو كنجرو سوني نما إمامة إساجل كبر راكا سيجرو إمامة تيرته يوغا فخنا قرانه سلانه كان كنجرو يقول مالي غاف واما اذا ادركت الامام في الركوع قام قرت امامه جلبرت ركبت ركون كف فاتحه قراتوس قروبات جتو danuu karakkare gaa danuu war karakkare amanuun dide harka kennuun dide sadarkaa quraana man beekutti qara'uurran ga'e jechuudha. Araboonni asla waahidiin hin beekanu bara jarri. Amma waan feete yoo gaafate jechuudha wallahi araboonni diinii uummata namatti mo'achuu ka'eera inni sana mo'achuu ka'eera mansiifachuu ka'eera garuu namatti dawwalee ka'ee harka eenyuti naan galle illee utuu wada rakkisuu daluun karaa akkare harka hin kennine maal jechuudha uleetti fudhatte moo itti qaraate? Achumatti waan an bebeeku itti meeqa amma an bebeeku jechuudha. Amma koo hin ga'u. Ani hin beeku nama koo hin ga'u bitire. Danuun karaa akkaree harkatti qabe garuu amanuu didee namatti bilbilate jechuudha inni. Booda dubbii ammaan nan dhiisee biraa deema. An viidiyoo ishee kan dhaggeeffadha beeksisuu xiqqoo isan qaree sana caalayyuu akka asirraa iyyinu miti. Nan dhaggeeffadha amma jala taa'ee. Narkaan baddu jechuudha. Narkaan wadhaati malee na waggaa kana argee narkaan baddu. Amma faaraan ta'ina amma yeroon beektu yeroo gartee wal amansiisanu yeroo gartee pheenxeedhaa fi kiristaana hunda gara amantii dhugaatti fidalu. Matsaaf qudduusii baradhaa quraana baradhaa amma ijoolleen alhamdulillah guyyaatti meeqa dhufee shahaadaa qabataa dabar. Faaruun kan rabbii oltati ijoolleen huutee qabdee akkanatti gama afaan amaariffaatiin hosoon guyyaatti biyyaansi nama 5 nama 10 amansiisaa oolaara. Gama afaan oromootii ustaas Farhaanii fi ustaas Awwal hudha qabanii. لأنه حقين يو أتفان قبل فنياي إيوان تأيفي إسا أمتا كراكران كان كيسا أمني تاعي نما تهزبكون إبشان تاعي دا وتكون نما كوميتوكو تاعي دا وتكوني إدا وانده كنا كنا إدا وي يوسف كريسوس تكنا قبران جنة الرب جنة أبو جرتين تندا
Gurbaa tokkotu beektaa biyya walloo kanatti jedhan ummanni keenya yeroo baay'ee beektaa moolida irratti wal dhabanii moolida irratti waa wal dhabanuuf jecha gabareen tokko waggaan keenyaan baatii sooma baatii moolidaatiin sanguma isaa baasee qala jedhan baaseetuma qala booda irratti tooyida kun dhufee namni daawwa godhee jennaani ollaa saraa namni tokko bar moolidni kun bar ergamaan rabbiin hojjennee sahaabaan hin hojjennee taabeen hin hojjennee akkanuma namni lafaa ka'ee erga rasuulii du'anii waggaa 600 booda dhaloota rasuulaa kana yookaan kabajne hojjennee mirqaanumaan lafaa ka'an malee kitaabarra hin jiru quraanarra hin jiru aboo kam kitaabarra hin jiru quraanarra hin jiru gabaree nama yeroo baay'ee sankaasaa qalee fixe kun sheeka bira dhaqee sheeka jedhan jedhan aboo quraanarra baabul mawlidiin hin jiru jedhan kitaabul mawlidiin hin jiru yookaan suuratul mawlidiin hin jiru jennaan hin jiru jedhan hin jiru quraanarra hin jiru hadiisarra hin jiru way sangaa kiyya mataa qabatee iyya jedhan ambar quraana rabbiirra suuratul mawlid kan jedhutu jira yookaan kitaabarra baabul mawlidii waan jedhutu jira se'eetiin sangaa kiyya waggaa meeqaaf qalaa bahe rabbi sinaa balleessu dhee abaarii deemee bira sigalee miti amma gaaffii tokkummaa irratti waa'ee salaataa irratti gaaffii bucuu qaba gaaffii lama wayin qaba waa'ee salaataa keessatti mee amma namni makkaan jirtan jirtu makkaa warra jirtan namni makkaa jiraas jira jirtu warri makkaa jirtu Kamaal kunuun hojii Kamaal King. لا أن من ست بتافي أنا ما لأنه بوليس كان جهنا غرسي ده بينجرا كمال كوني والله لازم سريت تمامي لبون زاك ساهم بهو لأنه هو بربان نوان تيبي نما سريت لي مقولي ساد هيج أبسي حق الله بموجد والله لازم هريد كل الرهادمي متان سا جوجا أصوب شانتو الرهادمي سريت تجرفه بيجون يا جزاني كارا كتير الله بني ما نبي لأنه بوليس كان يكوني مكادا مسلمة hin salaata hin soomana mucaan kamaal kun jechuudha garuu namni kun ummata garee shahaadaa sana mii rabbi sodaadhaati namni an muslima jedhu tokko ustaaza waliin hin tuqa namni mataan sana nagaa ustaaza faraan hin tuqa rabbi sodaadhaati ijoollee da'awaa ergamaan rabbii godhan godhaaran nama dukkana kufurii keessa gama gartee ifa islaamaatti baasaaran namni nama islaamaa aduwwii godhate maal muslima rabbi sodaadhaati رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث القرسي كده مال جنبيته من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب جدي نما وليك يتوك يا ربين نما كيتوك اللو ليس تبنين جرا سيقالي اللو ليس راتي أوجا جرا يا ربين سيدي كلامي أما أبوليسي كينيا كمال كان جيتشول أنا أستاذ ولين قافت أبو ركو راقب دو مجاقان يا أخي نوتون أجي فنوي فيديو سا مسكين ربي كان وان في لبتي وان في ديشو دي كمان قبل أستاذ فراني اللي قافت كجارة كي أمتا قري شهادة جد أمتا كافرة وجد أنتو دولا كمالكم obboleessi keenya kun yookaan falfala harka namaa qaba yookaan immoo sigalee waatu itti jirti isii kana laattumanii sirriitti keessa gayyaasanii akka inni lammaffaa maqaa jalaan kaafne gochuudha meeruu warri makkaan jirtan lakkoofsa lama barreessa mee lama barreessa maaliif beeytu tokkoffaa qabrii nuti obboleessi keenya kun akka hin banne wallaahi sirriitti yoo tuman of beeka lubbuu isaatti deebi'a ishii Khaalid jira الشيء كم برامي السلام عليكم ورحمة الله. لا كوسل ولا بريسا وعليكم السلام لا كوسل ولا فوزيان جرتي غريه نما إن شاء الله كريم غريه دمي أما قد أما غافا ما كان نفتني والله قوسامي أما كان نفتي لما فاسو سوماتي مالي أجفاد ولا لما غريه دمي والله